Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtaa firdota kuraa Oro. Ashamaar kafuun hordoftoonni amantii biraa viidiyoo biraa qabadee deebi'eetiin jira. Abdiin maammee akka malee miidhaa jira jechuutu mee ixaaxaa adaba hedduu takka miidhaa irraan gahaa jira. Waan ajaa'ibaati jechuu namni keenya waluma miidhuu fi waluma hasaduu akkasuma walirratti waan dabaa yaaduu malee dhiisee jira jechuu. Isa kunoo barbaadanii dabanii iddoo inni tumaa jiru kana tumaa jira. Haala hamaa keessaan jira jechuu harka dudubattiidhee haala silaa nama ilma namaa irratti namni hin raawwanneen qixaaxaa jira. Dhibeen jechuun ilmi namaa akkamitti akka kanaa kana walirra raawwata. Yeroo dheeraadhaaf namoonni keenya kan biyyoota adda addaa jiran kun hedduu takka miidhaa walirra gaggeessaa jiran. Akkasuma ijoolleen ammaan tana Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen kaan arsiidha kaan maal jeeti ichiis wal miidhaa jira jechuu. Ichiis wal ajjeesaa wal qabeekas maal wal godhaa jira. Kunis gama kanaanis warra Yamanis akkasuma ta'aa jira jechuudha. Ardii Arabaa kana keessatti namni keenya waluma miidhuu fi hamtu walirra yaadu, daba walirra yaadu akkasuma wal fixuudha argataa jira jechuudha. Maali jechuun yeroo ammaa kana keessatti namni silaa wal ta'ee waliin jiraachuu qaba jechuudha. Jaarraa 21ffaa kana keessa namni wal ajjeesuun akkas wal miidhuun hin barbaachisu namarraa jechuudha. Ammatti silaa wanni nuti bikka jirutti wal kabajnee silaa nuti biyya namaa keessa jiraannee hojii keenya hojjetachuu kabajaadhaan waliin jiraachuu jechuudha. Maal irratti wal geenye maaluma irratti wal miinaa jechuudha. Kan sababoota adda addaatiin kaan akkas maal jennee wal miinu yoo dhiisanii bareedaadha. Maaliif ragama rabbiittis gama ilma namaattis wanni kun fakkotaadha waan dhaloota keenyaafillee gaarii hin taane jechuudha. Akka namni booda irra duuru waan ta'a karaa banuuf kana dhaabuun barbaachisaadha jechuudha. Tamatti maaliif namni keenya dhaabu qabanii jechuudha ammatti waan kun waan fakkotaadha. Kanaafuu kabajamtaa firdota kiyya rabbi haa baasu gaahii. Rabbiin baasee nagaadhaan gammachuudhaan ilmaa isaatii fi akkasuma mana isaatti illee rabbi haa galchu. Kabajamtaa firdota kiyya hanga viidiyoo biraatti wal deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.